Ulfaadhaa. Mee jilbeenfadhaa. Gooftaa keenyaa galanni si haa ga'u. Waaqayyoo keenyaa galanni si haa ga'u. Atoo Waaqa keenya. Waaqa safaan keenya beeku. Waaqa sanuu jaallatu. Waaqa sarakkina keenya hubatu. Waaqayyo sanuu birmatu. Waaqayyo sanuu dubbatu. Waaqayyo sanuu dhaabbatu. Atoo Waaqa keenya. Kan akka keen jiru gooftaa gooftota. Kan akka keen jiru mootii mootota. Galanni ulfinni hooqubaan ililleen galanni Waaqa irratti lafa irratti siif haa ta'u. Siif haa ta'u. Siif haa ta'u. Galati lafa kanarraa haaru aarsaan galataa kun teessoo kee amarsu. Nu gargaari gooftaa Yesuus ammas araara nu agarsiisi. Hojjetoonni wangeelaa addana jiran, jaarsoliin addana jiran, sabni addana jiru kun har'a fannoo kee jalatti kan gadi jedhan kun dhiiga olichaatiin. Eenyu kan amanu lafa jirtan sanatti ba'aa sinirra jiru sana dhiisaa kaa dhiiga olichaatiin. Gooftaan isin haa eebbisu. Waaqayyoo yaada sinii qaba. Namatu hin taane Waaqayyoo yaada sinii qaba. Yaa. Kun yaada Waaqayyooti. Yaa. Waaqayyoo ganama silaa waan natti himaa ture. Yoo isinii galee qilleensicha keessa galtanii kana booda gadi ta'uun hin jiru, ol kaatu warra mansan. Yaa. Yaa. Warri isinii ta'e garuu hin barristu kana booda. Guyyaa irraa kan ilaallu waldaan kiristiyaanaa bara dhumaa kana jala maal fakkaachuu qabdi? Harka mirgaa mataarra kaa'a. Ammaa kaasee sammuun keessan haa banamu. Dadhabaa ta'uu koo duwwaan beeka. Araara naa godhi Yesuus. Saba kanaafis araara godhi. Jaalalli kee haa ta'u. Maqaa Yesuusiin ameen. Nooraa ta'a. Waldaan kiristiyaanaa bara dhumaa kana jala maal fakkaachuu qabdi? Bara dhumaa kana jala waldaan Waaqayyoo maal fakkaachuu qabdi? Ituuni waa'ee bara dhumaa kana jala waldaan maal fakkaachuu qabdi hin jedhin dura mee waa sadiin sinitti mana laalaa. Bara dhumaa kana jala seexanni waan sadiin biyya lafaa kana bita. Bara dhumaa kana jala seexanni biyya lafaa kana waan sadiin bita. Tokko ogummaadhaan. Daani'el boqonnaa 11:33 gaafa dubbiftanii yeroo sanatti jedha ogummaan hin baay'ata jedha. 11 guutummaa isaa dubbisuu dandeessu an raafiliin sinitti himaa jira. Yeroo sanatti jedha ogummaan dhala namaa dabalaa bula jedha. Bara dhumaa kana jala seexanni biyya lafaa kana maaliin bita jettan tokko ogummaadhaan bita. Ogummaa Waaqayyo dura dhaabbatu jechuudha. Malee ogummaa isa gargaaru miti. Ogummaa Waaqayyo dura dhaabbatu. Ogummaa Waaqayyootiin mormu. Kanaaf ogummaadhaan bituu barbaada. Inni lammaffaan maaliin bita jettanii qabeenyaan bituu barbaada. Seexanni bara dhumaa kana jala. Maaliin? Qabeenyaan. Har'a waldaan kiristiyaanaa harka duwwaadha. Waan qabdu. Sababmoo dhugaadha. Waldaadhuma kana rakkattanii waggaa meeqa jaartan amma? Waggaa meeqa jaartan paastarii? Baay'ee. Waggaa baay'eedha. Mana jaaruuf iyyuu nuyi baay'ee rakkanna. Silaa ofirraa hafnee mishiinarii namaa herguu qabna turre mini. Kana waldaan kiristiyaanaa maal taatetti? Hojjetaan ishee hafuuratti hin jiru. Hafuuratu birrii fida malee birriin hafuuran fidu. Dhagaameedhaan nan jedhe. Maaliif waldaan kiristiyaanaa kiraayisiin ikoonomiitti dhufe beektu? Hafuura qulqulluutu hojiirra hin jiru. Gaafa hafuurri hojiirra jiru sabni ni eebbifama, namni ni eebbifama, asraatii isaan fida, kurnoo isaan fida, hangafa isaan fida. Hiyyumni hafuuraa hiyyuma foonii fida. Naggaadonni jirtan meeqaa dhaabadhaa? Meeqaa dhaabadhaa ergaa nu isinitti himaam? Waaqayyo qulfii magaalaa kanaa isinitti kenna humna dhiiga olichaatiin. Humna dhiiga olichaatiin, humna dhiiga olichaatiin, humna dhiiga olichaatiin. Sagantaan naggaadeen achitti waamee godhuun guutummaa biyya Itoophiyaa irraa abaarsi cabee inni mana namaatii meeqa hojjetu nama ta'e amma inni abaarsa irraa cabsee eebbise suni dhufee waldaa araaraa gargaaraa achi sin gargaara mini asii. Kanaaf waldaan Waaqayyoo dammaquu qabdi, hojjechuu qabdu, hojjetaa jabeessuu qabdu.
warra naggaadootaaf kadhachuu qabdu warra hojjenne hojiitti bobbaasuu qabdu bara dhumaa kana jala seexanni horiidhaan biyya lafaa bituu barbaada sadaffaan maaliin biyya lafaa bituu barbaada beektu bara dhumaa kana jala seexanni humna hafuura hamaatiin humna fakkeessaa humna wallaalchisaadhaan ma bara kana hafuura wallaalchisaatu waldaa kiristaanaatti nammee jira hafuura wallaalchisaa raajii dubbataa hin raajaa hin kadhataa garuu moojii isaa kan biraadha fireewu leelaa na'u hafuura wallaalchisaa maal jedha beektu ergaa Phexros irraati waan isaan dhugaa fudhachuu didaniif jedha Waaqayyo hafuura wallaalchisaatti dabarsee isaan kennedha hafuura wallaalchisaa akka isaan amananiif dabarsee isaan kennedha sinin kennin saba koo Waaqayyo sinin kennin saba koo Waaqayyo kanaaf barri dhumaa kun bara chaalenjii akka ta'e beekaa kanaaf waldaan kiristaanaa bara dhumaa kana jala maal fakkaachuu qabdi tokko ergaa kottan galamma በዚህ መጨረሻ ዘመን ቤተ ክርስቲያን ምን መምሰል አለባት ማልፈካቸው ቀብድ ቶኮ ጀዳም ቢፈሽ ገነማት ደቢው ቀብድ እሰት ቢፈሽ ገነማት ወደ ሮዋ መልክ ቢፈሽ ገነማት ደቢው ቀብድ ምን ወጅም ቢፈሽ ገነማት ደቢው ቀብድ ዳ ማን ቢፍት ገነማ ወልዳን ክርስቲያና ቀብድ የድሮዋ መልክ ምን ነበር ማን ቢፍትሽ ቶኮ ጀዳ ቢፍትሽ ገነማ ቁልቁሉማ ሸት ቅድስናዋ ነው ቢፍት ወልዳ ክርስቲያና እንጀል ቀባ ቁልቁሉማ ዳ ኤፌሶን ሻንድግደሚ ጃአ ካፍኔ ሐመድግደሚ ቶርባት ቢፍት ገነማ ወልዳን ክርስቲያና ቀብዱ ቢፈ ቁልቁሉማ ዳ harra waldaan kiristaanaa bifa kana gatteetti gadhiisii ta'eera manni Waaqayyoo gadhiisii ta'eera meena duuka dubbisaa waldaan kiristaanaa Waaqayyoon biratti fudhatamtu akka taatutti Kiristoos karaa dubbii isaatiin bishaaniin dhiquudhaan ishee qulleessa waldaan xuriif dirmammuun wanta kana fakkaatu siturraan argamin fudhatamtu mudaa kan hin qabne godhee ulfinaan of dura ishee dhaabuudhaaf jira waldaa kiristaanaa bishaaniif dhugaa dubbii isaatiin qulleesse mudaaf dirmammuu malee yaala naqafaa yaala hinkan bafiituu liyaaqoomaat ነው ክርስቶስ deebi'ee gaafa dhufu waldaa isaa kana maal malee arguu barbaada dirmammuu malee xurii malee mudaa malee arguu barbaada bifti waldaa kiristaanaa jalqabaa maal yoo jettanii qulqullummaa isheeti har'a garuu qulqullummaan badeeraa dirmammoofteetti madoofteetti xuroofteetti jallinni eessa jira har'a waldaa keessa jira ammeenyi eessa jira waldaa keessa jira dabarsanii wal kennuun wal ajjeesuun hammeenyi jibbi xuraa'ummaan eessa jira waldaa keessa jira afurri qulqulluun iddoo waan nabeef gadhiisee deeme lafatti hojjetu waan nabeef deeme Kristos Yesus gaafa deebi'ee dhufu mudaa irratti arguun barbaadu waldaa isaa irratti dirmammuu arguun barbaadu waldaa isaa irratti naqafaa arguun barbaadu waldaa isaa irratti yaala naqafaa mudaa malee dirmammuu malee qulqulluu ishee duratti arguu barbaada barri kun bara dhumaadha bara dhumaa kana jala maal jedhe gooftaa Yesuus inni xuraa'aan iddoo qulqullaa'etu inni qabatuun argenni Daani'eel jedhe sun irraa raawwatamaa jedhe inni xuraa'aan sun itoonni iddoo qulqullaa'aa qabatuun inni Daani'eel nan arge jedhu sun irraa raawwatama yeroo dhumaa kana jala waldaa Waaqayyoo maal ta'uu qabdi qullaa'uu qabdi yoo Phexros isa lammaffaa 3:11 kaasiinaa dubbisi daddafi wanti kun hundinuu akkasitti waliin in gadi dhiisa erga ta'e wanti kun hundinuu akkasitti wal gadhiisa erga ta'e isin namoota attamii ta'utu isiniif taaree jireenya qullaa jireenya namoota Waaqayyoof ta'u jiraachuun isinirra jira jireenya qullaaf jireenya namoota Waaqayyoof ta'u jiraachuutu isinirra jira
Garoli isaatti gaafa dubbiftan maal jedha beektu? Uumamni hundinuu Ho'a ibiddaatiin waliin gadi dhiisaa jedha. ho'a abiddaatiin wal gadhiisa jedha. Lafti wanti isa irratti hojjetame hundinuus Lafti wanti isarratti hojjetame hundinuus gubatanii hin badu. gubatanii badu. Wanti kun hundinuu akkasitti waliin gadi dhiisa erga ta'ee Ingaas yaa eebbisu ol deebitanii gaafa dubbiftanii mallattoo bara dhumaa rakkina bara dhumaa uumamni iddoo isaa gadhiisu waaqxiin lafti darbuun waan hundumaa arga dubbatee booda isin immoo namoota akkamii ta'utu isin irra jira ree rakkinni akkasii biyya lafaatti dhufa erga ta'ee ijoon uumama hundinuu abiddaan wal gadhiisa erga ta'ee lafti iddoodhaa tocho'a erga ta'ee uumamni hunduu hin bada erga ta'ee isin namoota akkamii ta'utu isin irra jira ree Waldaan Waaqayyoo namoota akkamii ta'utu isaan irra jira ree qulqullummaa ishee eeggattee akka nama Waaqayyoof ta'utti jiraachuutu isaan irra jira biyyi lafaa gara dhumaatti dhufeera gara baduutti dhufeera inni baduuf jedhu kun waldaa Waaqayyoo balleessuudhaaf itti duudeera itti marseera waldaan Waaqayyoo kan isheen dhiibbaa uumuu dandeessu qulqullummaa ishee eeggachuu qofaani ቅድስናህን በመጠበቅ ብቻ ነው ተጽዕኖ መፈጠር የምትችል ነጋማ ቁላው ጋፈጀኑ ዋን ሰዲን ቁላው ቀምና በሶስት ነገር ቶክ ልቡዳን ለማ አፉራን ሰዲ ፎኒን በመንፈስ በስጋ በነፍስ ተሰሎንቄ ሰድራሽ ሸንድግደሚ ሰዲ inni dafee dhufu Waaqayyo gooftaan afuura keessan fooniif lubbuu keessan qulqullummaatti eegu jedha. Ishee kana sadanan siniif sana laalaa. Afuura maaltu xureessa? Natti himaa. Afuura maaltu xureessa? Salphaan isin gaafadha. Foon maaltu xureessa? Halalummaa, xuraa'ummaa, hojiin foonii hundinuu maal xureessa? Foon xureessa. Salphaadha kun. Afurao jibba ftulummaa inaaftummaa afurri gaafa xuraa immoo maaltu xuraa lubbuu xuraa fakkeenya isinii kenna macaafa keessa Saa'ol mootii jalqaba Waaqayyo muudeedha mitiire mootii jalqaba Waaqayyo muudeedha mootii jalqabaati biyyuma lafaarrattu amma bara Saa'olitti raajotatu biyya geggeessaa ture malee mootonni hin turre amma bara Saa'olitti kan biyya geggeessu raajotadha abbaa firdii isaanii lubaas ta'anii raajiis ta'anii mootummaan kan jalqabe bara mootummaa Saa'olidha amma sanatti mootummaan biyya lafaa bulchu hin jiru mootii Waaqayyo jalqaba muudeedha garuu durba Israa'eltu dhuftee dubbii qabsiifte maa jettee Saa'ol kuma ajjeese Daawitoo kumaatama warra akkasiis Waaqayyo namarraa ifatu namichi kumaatamas hin ajjeefne Gooliyaan nama tokko ajjeese hamma mawqiyochi warra nama to'isuudha warra akkasii immoo sinirraa ifatu Waaqayyo meeqa ajjeese Gooliyaan meeqa ajjeese tokko malee kumaatamas hin ajjeefne warri kun warra namatti buufee warra nama to'isuudha malee kumaatamaan ajjeefne nama tokko ajjeese amma isa booda namichi ilaaleetti maal taferee baal barcuma malee maalti saferee barcuma fudhachuu malee maalti safee kumaatamaa kennaniiruu fedhe guyyaa sanaa kaasee jedha Daawitiin jedha ija hamaadhaan ilaaluu jalqabee jedha agaagamee gurra naa kennaa waan sinitti hima guyyaa sanaa kaasee Daawitiin ija hamaadhaan maaltitti gallaan inaaffaatitti gallaan inaaffaan maaliin ilaaluu fide ija hamaa ilaaluu fide guyyaa sanaa kaasee afurri Saa'oliin bakka lame Waaqayyoon biraa seexanni abboomamee Saa'olitti dhaqee galeedha waaqumatti abboome maaltitti gallaan inaaffaanitti gallaan amma seexanni Saa'ol kun isa iyyee ba'u miti amma isin isa iyyee ba'u jibbitu miti maal irratu isin irraa iyyee yaa'e warra fayyitu inni salphina isinitti fakkaata inni sin fixe isa kam isa iyyeen baane seexana Saa'ol የማይጮህ የሰይጣን ሳውል ጥሩትን ለገፈዳ ዋስንትማ ሐመና ይስን ከሳ የሩ መገላገለምቱ ተካኑ መለፋን ስንሄድ ሲያሰዲ ለመመረቴ ባይ ሰቦደ ቢሊስ ገሩንኑ ፍጣጅሩ ማን ኢሰንይን ሰይጣን ሳውል አማ ፉረማን ዱፌ ረክሳ ማለን ጎዳና ነመከ ክራራ በየሰትና ርጉቱን አዋማ አይደል ዳዊት ሞ አፉራ ነጋ ቀባ ማልከማን ነጋ አፉራ ነጋ አፉራ ዲፈማ ቀባ ዳዊት ዱፌ ክራራ ጋፈን ርጉቱ ሰይጣን ሳውል ራች በቀታ ጋፈ ዳዊት ደም ሞ ዱፌት ደቻ
Atuu Daawit kiraara rukutee seexanarraa ofaa jiru namichi eeboo fuudheetti gadhiise. Nama seexanarraa ofaa jirutti. Bira darbee dhaqee keenyanitti gale. Dhagaa waan sinitti maa isa duwwaa miti gaa. Daawit harkaa baqatee caakkaatti gale. Daawit mandaraa Raamoon jiraachuu isaa dhaga'e eewuun bira jira ennaanii Saamu'eel raajicha bukkee jiraa jedhaniin dhaqaa qabaanaa fidaa jedhee nama tokkotti erge. Namichi gaafuma bira ga'u mandaraa Naaboot gaafa ga'anii afurri Waaqayyoo dhufee irra buufatee warri qabuu dhaqee raajii dubbatanii achumatti hafan. Sini gala? Maaliif? Ammeenyaa dhaqanii misammaa beeka maaliif qabamanii hafan? Afurri nagaan inni Daawit keessa jiru suni maal irratti uume? Dhiibbaa irratti uume. Maal jedhe ergaa Phexros irraa? Ituu isin namoota waan gaariif hinaaftan taatanii eenyu tamaa isin irratti hojjetee danda'areedha. Jira. Nama lammaffaatti erge qabuu dhaqe raajii dubbatanii biratti hafan. Sadaffaatti erge qabuu dhaqan raajii dubbatanii biratti hafan. Dhumarra Saa'oltu dhaqe. Warri kaan mana keessatti qabaman inni immoo ganaatuma ganda Raamoonitti karaatti isa qabateeti. Halkan tokkoof guyyaa tokko jedhama akka nama maraateetti wayyaa ofirraa gatee raajii dubbataa bulee. Libsin የሚያስጥል ትንቢት kun gaarummaa miti. Isa qullaa nama buusisu. Maaliif? Afuura nagaa miti majjeesuu dhaqeetu raajii dubbata. Atuma raajii dubbatu immoo deebi'ee eeboo fudhata. Baay'een bara kana kan afurri isaanii waan xuraa'ee fi hin raajuu hin lallabuu maal baatu? Eeboo baatu. Hin raajuu hin lallabuu billaa baatu. Hin raajuu hin lallabuu miilla nama jala kaa'u. የተበከለ መንፈስ ከናፍዳም ከሌሰ ማለት ስን እንጀደ ጤናማ መንፈስ ትልቅ ሀብት ነው። አፎረ ነጋቀባችሁን ቀበኛ ጉዳዳ ህን ገደን አፎረ ጡራይዳን ነመበለሱ አፎሪ ጡራይሱ ነቀ ልቡ ማልጎዳ ልቡ ጡሬሳ ኢሰቦደ ሰውዬ ነፍሰ ገዳይ ነው የሚሆነው። አፎሪ ጡራዬ ልቡ ጡሬሳ Daawit isaan booda afurri Waaqayyoo irraa deemedha. Bakka isa booda maal godhe? Namichi kaleessi Waaqayyoo isaa wajjin dubbatu dhuma jala ekera dubbiftuu bukkee dhaqe. Gara ekera dubbiftuu dhaqe. Irraa deeme. Ishee kana xuruutti naa qaba. Anillee kana barsiisuuf yaadeen ture. Yeroo koo waan hin geenye malee tun baay'ee barsiisaniif tola. Waan hafe isinitti haafu. Paasterummichis haafu. Raajummichis haafu. Wangeelaawummaanis haafu. Kan isinii wajjin hafuura keessanidha. Adaraa waan dubbachaa dhufu isinii galaayi mee warri isinii galaayi. Ila waan hafe haafu manfasachuun xabbiqu. Maal jedha fakkeenya 4:23 mee naa dubbisi. Libbiin xabbiq የሕይወት ማውጫ እሷ ናትና ሄግ kan nu fixe yarra kan nu nyaate yarra kan qullaa nu buusise yarra manfasaችን ጤናማ አይደለም። dhumeera hafuura keenyatu keessa keenyatu dhumeera inaafaan jibbaan jallinaan walirratti ka'uun maqaa wal balleessuun. Wanti jireenyaaf barbaachisu yaada garaa keessaa waan ba'uuf. Yaada kee bayeessa godhii. Wanti jireenyaaf barbaachisu yaada garaa keessaa waan ba'uuf yaada garaa kee bayeessa godhii eeggadhu. Yaada garaa jechuun hafuuradha. Mitiiree? Yaada garaa kee maal godhi? Eeggadhu. Waan hafe haafuu ofitti deebi'aa. Yoo of oolchitanii nama oolchuus dandeessu. Nama ooletu maal godha? Nama oolcha. Nama jiraatetu namaaf jireenya kenna. Dhumneerraa dhumtaniittu jireenyatti hin jirtanii nan laalaan baay'een keessan. Maaliif beektu? Afurri Waaqayyoo gaafa namarraa deemu simbootu deema. Girmaa mogos yeedaan. Ulfinni gaafa deemu. Kottaa waan sinitti himaa. Guyyaan irraa kun guyyaa dhumaati guyyaa dhuma fayyuu siniif haa ta'u warra. Afuura fayyaa qabaachuun kan sin gargaaru inni jalqabaan Waaqayyoo wajjin walitti dhufeenya sirrii qabdu nama wajjinis walitti dhufeenya sirrii qabdu. Dhagaameera waan jedhe. ጤናማ መንፈስ ያለ ሰው ከእግዚአብሔር ጋራ ጥሩ ሪሌሽን አለ ከሰው ጋራ መኖር ይችላል። ከዋቀዮ ወጅ ወለርጉ ፎን ከኛ ማፉራ ከኛ ምን ያ
namni gaafa fuura fayyaa qabaatu wajjin walitti dhufeenya sirrii qaba waaqayyo wajjin ከእግዚአብሔር ጋር ነው ነቀርሳን አፉራ ካንሰሪን አፉራ ጅባ ኢናፋዳ አራራጎቹ ደደቡዳ ልበ ብፁዓን ደስ ባላቸው እግዚአብሔርን ያዩታልና ከናፍ ቁላውማ ጋፈ ጀን ዋን ሰዲን ቁላው ቀምና አፉራ ፎኒ ልቡ ተሰሎንቄ ሰስራስ ሸንዲግ ደሚ ሰሊዳቃ ዱብሳ ከሳምባ ከነ ከሳ የሆነለ barumsa koo fixuu danda'u kanaaf bifti waldaa kiristaanaa inni jalqabaa qulqullummaa isheeti kanaaf waaqayyo waldaa kana maaliin qulleessa baqaaluu yaanasaal maaliin qulleessa sagalee isaatiin baqaaluu yohannis 15:3 isin warri dubbii kana dhageessan hammayyuu qullooftaniitu jedhe gooftaa yesuus yoom hammayyuu qulloofteetta humna dhiiga walichaatiin me hammayyuu jedhaayyaati yaa warri dubbii kana dhageessan hammayyuu qullooftaniitu beeta ክርስቲያን የምትነጻ በቃሉ ነው ሰገሌ waaqayyooti kan qulleessu day by day guyyaa gara guyyaatti dubbiin qulqulluun olii dhufu dubbiin qulqulluun lallabamu dubbiin qulqulluun barsiifamu waldaa isaa maal godhaa hin qulleessa jallinarraa jibbarraa hammeenyarraa xuraa'ummaarraa yaanasaal yohannis 17:19 isaan dhugaatti kan qulqullaan akka ta'aniif ani isaaniif jedhee of qulleesseeroo lama bishaaniin qulleessa maaliin Hizqeel 36:25 bishaan taliila koo isinittan facaasa waaqa tolfamaa keessanitti isinan qulleessa bishaan taliilicha hafuura waaqayyooti hafuurri waaqayyoo gaafa gara kee dhufu shaaworii hafuuraa si gasha mee shaaworii hafuuraa jedha ayyaati kanaafidha waldaan guyyaa gara guyyaatti guutamuu kan barbaachiseef gaafa guutamtu shaaworii galti afurichi gaafa dhufu jaalalatu dhufa nagaatu dhufa gabiitu dhufa afurri qulqulluun raadiyaa namaa saat raadiyaa namaa karaadiyaa bishaan kun arrasin argatu Zakkaariyaas 13:1 na dubbisi raajii Zakkaariyaas 13:1 guyyaa sanatti burqaan xuraa'ummaaf cubbuutti isaan qulleessu maatii daawwitii warra Yerusaalem keessa jiraataniif hin banamadha mee dubbisi guyyaa sanatti burqaan xuraa'ummaatti isaan qulleessu burqaan xuraa'ummaaf cubbuutti isaan qulleessu maatii daawwitii warra Yerusaalem keessa jiraniif hin banama siifa banamu warra አሜን siifa banamu warra አሜን siifa banamu warra የሚያነጻ ከኃጢአት ማቲ ዳዊት ወረ ኢየሩሳሌም keessa jiraatan xuraa'ummaaf cubbuutti kan qulleessu burqaan sun maalta himmanama burqicha fura waaqayyooti guyyaa gara guyyaatti dhugaan dubbii waaqayyoo guyyaa gara guyyaatti guutamna fura waldaa isaa maal godhaa deema qulleessaa maal malee akka isheen argamtu gaafa inni deebi'ee dhufu mudaa malee dirmammuu malee xurii malee yaala naqafaa bafiitu እንድትቆም fuula isaa akka dhaabbattu fuula walicha waaqayyoo akka dhaabbattu sagaleensaa bishaansaa qulleessaa waaw har'a qullaa'ummaa lapheetu sin argata namoonni baay'een fayyitanii malee tajaajiltan kana boodan fayyitu jalbi ቅድስና ora basandala bagaradi anama santoro bagaradi mul'ata 22:14 meena dubbisi mul'ata 22:14 mul'ata 7:14 ammas warri wayyaa isaanii miiccatan gammadan muka jireenyaa bira ga'uudhaaf aboo qabu mukichi jireenyaa eenyu አዎ ልብሳቸውን ያጠቡ ደስ ይበላቸው ወደ ሕይወት ዛፍ ለመድረስ ስልጣን አላቸውና warri uffata isaanii miiccatan gammadan isaan muka jireenya namaaf kennu bira ga'uudhaaf aboo qabu mukicha bira ga'uun kan danda'amu waldaan kiristaanaa mukatti bira ga'uu kan dandeessu wayyaan ulfina ishee gaafa qullaa'ummaatti eegamudha ልብሷ ስታጠብ ልብሷ በቅድስና ስትጠበቅ ብቻ ነው ወደ ሕይወት ዛፍ ለመድረስ የምትችለው karrasanaanis mandarichatti ol hin galu karrisuun mandara qulqullootaati warra akka sareewwan argan xureessan ol hin galanidha mul'ata 7:14 maal jedha ማንጉዶታ 24 ከሳኒ ተቆዱፈ እነዚህ ነጫጭ ልብስ የለበሱ ከወዴት ናቸው ከየት መጡ አለኝ እሱም እነዚህ አለኝ እነዚህ ከጥልቁ መከራ የመጡች ናቸው ልብሳቸውን በበጉ ደም አጥቦ ያነሱ
warra uffata isaanii dhiiga holichaan miiccatanii qulleeffatan lammaffaa deebi'anii beela'an lammaffaa deebi'anii dheebotan inni teessoo irra jiru qoochoo isaa irratti diriirsee isaaniin eega yeroo hundumaa gara burqaa bishaan jireenyaatti isaan geessa. Waaw ሃሌሉያ harka mirgaan qaba raadiyaa nama santo diya la bagaradia ደሙም ዛሬም ትኩስ ነው አላረጀም ያው ነው ዛሬም አረሰሉ በዲግች ኢገኦልቻን ሲፈን ከረዳማ ካሴ ጎዳን ሰሰሙ ነምኒ ሲሚዴና ማሚደምቴ አፉሪኬ ኦኮላቴ ኡልፈ ነምኒ ሲምባኔ ኡልፈን ዳምኔን ከረከቱ ኢራሲኬራ 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 ኢገኦልቻትን birmadummaa nafuraa akkamitti isinii dhufa beektu birmadummaa afuraa beektu mee warri birmadummaa afuraa beektan የመንፈሳዊ ነፃነት ቁልቁሉማን አፉራ አፉሪ ፈያን ብርመዱማ አፉራ ፊዳ ያለ ኩነኔ በእግዚአብሔር ፊት ትቆማላችሁ የሮሰና ዋቀዮነ ጀዶት ተረከቱማት እናበታኝ ድመሳ ወጀተ የሮሰና ብርመዱማ አፉራ ብርመዱማ ወጨከሳ የውስጥ ጩኸት ይቆማል በዛን ጊዜ ከውስጣችን የሚጨው ይየከሳ ከኛ ቱዳባታ የሮሰና ነማ ባየት ዋባየቱ ከሳ ኢያም ይጨዋል የአምሮ ክሳለ የውስጥ ጩኸት ያለ መረጋጋት የሁሉ ይጠፋል በፍሪደም ብርመዱዳን ዋቀዮ እንደረ ማልታቱ ዳባት ዋው ለማ ቢፍቲ ወልዳ ክርስቲያና ማሊ جاللا مالي دنجرة جاللا ناباني لبيكو ساجبون شوفي ناديكي يسوسكو تريسا نتفيف ماليم نافين بنتو كيسا غراكوتي جالالان كي ودي أكان جرادوتي ماليم نافين بنتو كيسا غراكوتي جالالان كودة أكان جرادوتي الدنيا واقعية الدنيا جالالات الدنيا مالتي الدنيا جالالات جالالي نتورك أفراد مالا فراد أنجلي نتورك أفراد كنا واقعية سني كنّي للبتاو فارفناتاو كنا واقعية سني كنّي كانوا جتو يوم القباتني دا يو جال القباتن جالالي كنا أفراسين كيسا جرو أوبريت قدا بنانتوس يالس أغاراسو يمسرا فكر سنورنو أما سيكرات أكوبا سنتي فايودورا وائنكي نتت أغامي جالالا كيك أباچون نرجر كنان دينك إيقود أميك أسر رجرات جالالان قبدو تانان namicha meeq ayyuu kadhachuu dhisi irra yoo gangaladhu fayyuu miti wanti biraan bahu hin jiru afurri qulqulluun kan operate godhee hojjetu jaalalli gaafa jiraatu har'a waldaa keessa xuruu godhee wal dhungata namni walitti fakkeessa Yihuudaan dhungataa gurgure gooftaa maal ta'a dhungataa ilma namaa gurgurtaa Yihuudaadhe gooftaa Yesuus dhungataa nama gurguru bara kana dubbiin dhungachuu miti hammachuu fakkeessuu miti جاللا كيسا مالتو والدا كريستيانا رجشي جامسي فيت ماليف أفور كلون الجتشو دي ماليف قداني بيتو جالل هنجرو كفكر بس تكريا ماني بدا بنان تلاي هاي نور روما كود أفور تربا كاسا دبسا هرنجرو جالل بديرا لغا أول قدنم سنيي أول قدنم نانو ماد أول قدنم inni pastorii ta'u yoo sa pastorii tokkotti dhiyaate rekomondi godha yoo jaarsa waldaatti dhiyaate rekomondi godhee fida inni firan qabne olin dhufu firri dadhabootaa immoo jira waaqarra አለ ቅን ፈራጅ እግዚአብሔር በሰማይ አለ ማለፍ እንጅሩ ጃለል ጳውሎስ አከሰነ ምቲ ከናው እንዱማ ቀባዴ ጃለላን ቀቡ ዮንታይ አከዲቤ ማለት አከሲቢለ ማልታውት ይዩት ስኒ ገላይ ላ መጽሐፈ ቁልቁሉ ከሰ ሴራ መቀቱ ጅራ ሴሪ ሙሴ መቀ
kudhan seerri Musee kudhan kan inni kenne gaara Siinaa irratti fuudhe. Garuu seerota 600 jira macaafa keessa. Seera 600 kana eeguun dandeessan foon uffataadha isin. Namni jaalala qabu garuu hunduma isaa fiixaan baafata. Roomaa 13:8. Wal jaallalchuu irraa kan hafe Wal jaallachuu irraa kan hafe gatii wal dubbifattan hin qabaatinaa. gatii wal dubbiftan hin qabaatinaa. Namni nama jaallatu waan sirri isaarraa barbaadu hundumaa hin raawwata. Ilaa ishee kana irra deebi. Namni nama jaallatu waan seerri isarraa barbaadu hundumaa maal godhaa? Hin raawwata. Irraawwata. Ilaa jaalalli fiixaan baafataa si godha. Guutuu si godha jaalalli. Waan hundaa qabaattee jaalala hin qabdu taanaan garuu qodaa duwwaadha. Qodaan duwwaan immoo kan iyyuu laalaa. Amma qodaa bishaan guutuuti iyyamoo sa duwwaatu iyyaa. Sa duwwaati iyya. Jaalalli guutuu nama godhaam. Namni jaalala qabu Waaqayyoo keessa jira. Waaqayyo immoo isa keessa jira. Waa'ee jaalalaa kana caala lallabuu dandeessu. Irra darbeen tekstii tokko duwwaa sinii kenna. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 2:3 kaasii dubbisi. Atillee obsaan akka dandeessu maqaa kootiif jettees akka baattu kanas akka akeeka isaatti dhaabbachuu kee ani beeka. Garuu jaalala isa dur qabdu turte sana dhiisuu kee sirratti argadheera. Amma maalirraa akka kufte yaadadhu. Yaada garaa kee geddaradhu. Hojii kee isa dur hojjechaa turte sana hojjedhu. Kana yoo gochuudhaa baatte garuu ani sitti dhufee baattuu ibsaa kee iddootii nan butaa. Dhageessanii. Amma waldaan biyya Efesoon keessa jiran 7 kun jabina mataa isaanii qabu, dadhabbii mataa isaaniis qabu. Yeraasaachoo biqaatin burqetaachoo mallaachoo. Hundumtuu. Efesoon kun jabina isheen qabdu keessaa tokko obsa qabdi. Obsa qabdi. Sobdoota immoo gargar baaftee beekti. Kun jabina isheeti. Garuu ija hojii hafuuraa keessaa isa guddaa immoo gatteetti. Maal? Jaalala. Kana sirratti argadheera. Maalirraa akka kufte ilaali. Ta'uu baannaan sittan dhufaan sun sin gargaaraa miti. Baattuu ibsaan si jalaa fuudha. Dukkana kee duriitti deebitaadhaam. Ibsaan si jalaa fuudha. Sittan dhufaa. Kottaa waa goonaarra. Jaalalli ganamaa nuuf haa deebi'u. Mee gaafa gooftaa manni jaalala akkamii keessa ture? Obboloota barbaaduu, obboloota kadhachuu, obboloota yaaduu, obbolootaaf gadduu. Mitiiree har'a namni hojiitti argeyyuu karaa namarraa cabsata amma. Hin jiru. Kottaa jaalala ganamaatti deebina. Bifti waldaa kiristaanaa jaalala isheedha. Malkwaa qiddisinnaana hulattanyaa fiqruwaa na'u. Kottaa jaalalatti deebina. Hin deebina maqaa Yesuus ilma Waaqayyootiin. Sadii bifti waldaa kiristaanaa maali? Tokkummaa isheeti. Tokkummaa isheeti. Filiphisuus 2:1-2. Ammas isa warra yaada garaa tokko ta'uudhaan jaalala tokko qabaachuudhaan yaada walii dhaabbatanii tokko ta'uudhaan yaada tokkotti waliif galuudhaan gammachuu tokko fiixaan anaaf baasi. Gad of deebisuudhaan warra kaan ofirra caalchise akka lakkaa'u malee. Ingaa ammasin tokko ta'uudhaan hafuura tokko qabaachuudhaan jaalala koo fiixaannaaf baasaa. Qabadhaasa kana jaalalli Waaqayyoo kan nu gidduutti fiixaan ba'u gaafa nu tokkummaa qabaannudha. Oromoo dhugaadha. Iddoon marraa jedha. Tokko ta'uudhaan jaalala koo fiixaannaaf baasaa. Jaalalli Waaqayyoo, fedhi Waaqayyoo nu gidduutti kan fiixaan ba'uu danda'u gaafa nu tokkummaa hafuuraa qabaannudha. Tokkummaan owwaalchaa jira miti bara kana. Tokkummaan lagaa jira. Tokkummaan maakiroona gadaa jira. Isan jedhaa jira miti an. Tokkummaa hafuuraa. የልብ አንድነት isa walii yaaduun keessa jiru, isa walii gadduun keessa jiru, isa wal caalchisuun keessa hin jirre gibbisinnaa yelellet. Tokkummaa hafuuraa. Dhiiga ilma Waaqayyoo Yesuusiin tokkummaa Waaqarraa dhufe garbichi hin jiru, birmaduun hin jiru, diinni hin jiru, firri hin jiru, keenyan diidummaa inni diige, isan fannoo irratti diige sana har'a deebifnee isa ijaaraa jirru sana jigseera dhiiga walichaatiin. Jigseera dhiiga walichaatiin. Jigseera dhiiga walichaatiin. Yesuustu jigseem diinummaa sana. Mitiiree yaa Efesiyoon 2:13 kaastanii yoo dubbiftan isatu jigsee. Isa inni jigsee maaf ijaarra nu har'a? Maaf ijaarra? Isa maaf ijaarra deebifnee? Tokkummaatti deebi'uu qabdi waldaan. Bifti ishee tokkummaa isheeti. Tokkummaa hafuuraa. Tokkummaa hafuuraa. Tokkummaa laphee. Lafa tokkummaan jiru humnatu jira.
maaltu jira humnatu jira kanaafidha miti ree lallaba boqonnaa afurraa maal jedha nama tokko ta'eerra lama ta'utu wayya namni tokko kuma ariyataa namni lama immoo kuma kudhan ariyataadha kanaaf tokkummaan humna lafa tokkummaan jiru gooftaa jira kanaafidha Efesoon 4:3 irraa tokkummaa nagaatiin tokkummaa hafuura qulqulluuti of hirkatte eeggachuudhaaf dhamaa'edha hidhaa nagaaf tokkummaa hafuura qulqulluu wal hirkatte eeggachuuf dhamaatiin guddaanii tokkummaa sana eeguudhaaf dhamaa'edha maaltu tokko nu godhe hafuura tokko irraa dhugne qabadhaa tokko kan nu godhe maal hafuura tokko irraa dhugne ka'aandi maxaxxinoo xaxxanoo Qorontos duraa kudhan afur maaltu tokko nu godhe lammaffaa buddeena tokko irraa nyaanne ka'aandi mabil Yohaannis boqonnaa 6:50 kaasaa amma dhumaatti dubbisaa sadaffaan maaltu tokko nu godhe muka tokko irraa argamne muka tokko irraa innis ilma Waaqayyoo Yesuus sadii bifti waldaa kiristaanaa maal አፉራን ጉባ ta'uu qabdi በመንፈስ የተቀጣጠለች ወልዳን ክርስቲያና ስብሰባ ምት ስኒገለ ምን ይሄ ሁሌ በመንፈስ የተቀጣጠለች ይሄ መልኳ ነው ወልዳን ክርስቲያና ዮም ጀልቀቤ ባፉር ቁልቁሉም ወይ ምን ወጀር ገመታ በቆና ለመረት ካኑምቲ ወልዳ ክርስቲያና ፍዴ ማልተውዳ በመንፈስ መቃጣጠል ጉባቹ አፉራ በመንፈስ ሲሞሉ አይደለም እንደ የተመሰረተችው ኢሳኔም ለለባ ፍዴ ምትዩታም አትዋ አፉራ ቡ አፉራ ቁልቁሉ የጋጅራኒ አፉራን ጉባተን ተቀጣጠሉ ቤተ ክርስቲያን ተመሰረተች ወልዳው ዋቀየው ከናበተ አብደ ፉራር አብደ ማሊር አብደ ፉራር ከናብ የሮንዱማ ወልዳን ክርስቲያና ማለን ጉባቹ ቀብድ አፉራ ቁልቁሉዳን ሮማ ኩደለማ ኩደቶክ ዋን መባሱ ፊን ባይና አፉራ ጉባ ቀባዳ ጎፍትቻ ፈፍራ ቦ ወጀዳ አፉራ ማሊ ሜኖ ጅና አፉራ ጉባ ኤዳ አመና ዱራ አፉራ ጉባ እንጅሩ namni waldaanu mattol galee ganaatu masagantaa marraamu ittika afuurri waaqayyo yeroo afuurri gubaan jiru hollaayini akkuma ibsaa sammaa elektirikii swiichii bobeessi namni xaggootu bal jedha amma afuurri gubaa waan badeef akka of coo marabeellaa ta'edha namni marabeellaa tamittiin gaaftu gootumni tochooftu buu kakka jedhachii ka'e har'a marabeellaadhaan kaasu waldaa keessa namoota ameen jedhaa إلا كسيتي ينكافن أكسيت إتجنا تراس أولتني مالكور أولتني تكتره هامين جل كنا مريباك أفور جوبان كيسنجو فور جوبا يتكادات ألمان فاس يلم كنا فارفنان كنيا سير برا غرا غراميت كدنان كنيا أو سينارا غرا غراميت يرو أفور جوبان جروسيت أن تاون دنداو أكمل تاون دنداو ጩቡን ታውን ደንደው አሜን የተቀጣጠለ መንፈስ አፉራ ጉባ አፉሪ ጉባን ጋፈ ጅራቱ ገና ፕሮሰሲን በርባዱ ሞጀቹዳፍ ማለም በርባዱ እንጀደ ፕሮሰሲን በርባዱ ፕሮሰሲን አፉሪ ጉባን ጋፈ ጅራቱ ስራውን ይሰራል ጌታ ኦጂሳ ኦጀታ የሮ አፉሪ ጉባን ጅራቱ እኔ ቢፈመነም ህንጉ ተመነም አፉራን ጉባቹዳ kan yaada garaa geeddaratan sii deebi'a furri kunarra sii deebi'a mee naa deebi'a warri jettan iyyaati naa deebi'edha itu afuuraan machooftanii dhufu barri keessan maleetu dubbiin machooftanii hin dhumin barri keessan afuuraan gubatti waldaan waaqayyoo afuuraan kanaafidhaan bara ergamootaa keessan abidda afuura qulqulluutu jira Herodoos irratti ka'ee hin dandeenye mootiin Roomaa irratti ka'ee hin dandeenye Phaawulosiin akkas jedhe afurri waaqayyoo dhufe hin sodaatin jedheen laphee jabaadhu akkuma Yerusaalemitti dhugaanaa baate mootii Room durattis dhugaanaa baata jira wajjin afuraan gubachuutu jira afura qulqulluudhaan qooda daadhii wayinii machooftan afuraan machaa jedha mitiire Efesoon 5:8 afuraan machaa jedhama qooda daadhii wayinii machooftan maaliin machaa afuraan machaa afuraan tokko tajaajila keessan kan geeddaru taaktikii miti teoloogii miti foormulaan qabu tokko kan tajaajila geeddaru afuura waaqayyootiin gubachuudha maal ta'uudha gubachuudha ameen afuura maal ta'u yaa እንደው waan sanatti bu'aa guddaa kan isinii qabu
yeroo dheeraa afaan haaraan hin kadhattu taanaan bu'aa guddaadhaan. Yaa waa'ee keessaniif jedha miti Phaawulos Qorontos 14 waa'ee keessaniif jedhama. Waaqayyoon galateeffachaa afaan hin beekamneen siniifan kadhadhaa. Afuraan yeroo hundaa afuraan gubachuu. Afura kanaan guyyaa gara guyyaatti guutamuutu jira taanaan dhoksaan Waaqayyoo ammam akka gadi fagaatu, ammam akka dheeratu, ammam akka bal'atu addunyaa namni bira hin geenye bira geessu gaafa sana. Efesoon 3:16 naa dubbisime. Efesoon 3:16 amma 18tti dubbifta. Waa'ee namummaa keessanii isa keessaaf immoo abbaan akka badhaadhummaa ulfina isaatti karaa Hafuura qulqulluu humna guutuu akka argannu nuuf kenneef nuuf hin kadhata. Kiristoos amantiidhaan garaa keessan keessa akka buufatu. Amantiin garaa keessan keessa akka buufatu. Jaalalaan hiddaaf hundee akka godhattaniif kadhachuu kooti. Kadhachuu kooti. Warra Waaqayyoof qulqullaa'an hundumaa wajjin dhoksaan ogummaa isaa humnaan akka mul'atu. Hammam akka dheeratu. Hammam akka gadi fagaatu. Dhaggeeffadhaa hammam akka dheeratu. Hammam akka gadi fagaatu. Hammam akka gadi fagaatu. Hammam akka ol fagaatu. Hammam akka ol fagaatu. Hubachuu akka dandeessan. Jaalala Kiristoos safara beekumsa namaa. Jaalala Kiristoos safara beekumsa namaa bira darbu bira geessanii. Guutummaa Waaqayyummaa bira hamma geessanitti. Guutummaa Waaqayyummaa bira hamma geessanitti. Akka guutamtan kadhannaadha. Akka guutamtan isiniin kadhadhaa. Akka maaltan? Akka guutamtan isiniin kadhadhaa. Amma eessaatti? Amma guutummaa Kiristoositti. Ammam akka gadi fagaatu. Ammam akka ol dheeratu. Ammam akka bal'atu. Caafiinsa amma eessaatti? Iska Kiristoos mulaat ድረስ. Kun kan dhufuu danda'u turtii waldaa keessaa, turtii bara baay'ee lallabu, turtii bara baay'ee faarfachuutiin miti. Day by day በኃይል መሞላት. Guyyaa gara guyyaatti gaafa guutamtu namni tajaajila kennuuf dhaga'uudhaaf yeroo hundumaa gurra sii kenna. Sibira sii irra deebiin hin jiru. Maaliif baankiin mul'ataa baankiin ayyaanaa eenyuun biradha? Waaqayyoon biradha. Sinittan hima dhagaa. Humnichi naguutaa gaafa dhufu harka irra kaa'urra darbee sagalee dubbachuurra darbee magaafan kadhadhee iskiriinii qabaadhu whole of the world addunyaa guutummaarra namni iskiriinii qabee Awurooppaatti eessatti lafa jirutti maal ta'a? Fayya. Isarrayyuu darbee abjuudhaan deemee maaliif? Guutamaa ol ka'i maqaa Yesuus Kiristoosiin. Waaw! La baba bo sanda la bakaradia na nama sanda la bagaradia. Afuran gubachuun guutamuun gaafa dhufu maaltu dhufa beektu? Ol ka'umsa afura. የመንፈሳዊ ከፍታ ቀበዳ ከነረተን ዱበዳ አፉራን ጉተሙን ጋፋ ድፉ የመንፈሳዊ ከፍታ ይመጣል። ኦልካውምሳ አፉራ ሜኦልካውምሳ አፉራይዳ በረዱማ ከነ ጀላ ወልዳ ዋቀዮ ማልቱ በርባችሳ አፉራን ኦልካው ሜና ወጅን አፉራን ኦልካወዳ akka jobira olanka akka jobira gofta jabadura ko jira nanna bur sangalana hoy me afuran ol kawera yati barri duma kun jalli olin kamu tanan isa ol kaytu dufe namarraba sini kan lawan jere olen kamu tanan isa ol kayt dufe namarra bayna mawala ol kaw raji mikyas afur tokko kasina dubbisi me wala no jin dubbisa bara bodet tullu manni waaqayyo irra jiru tilloota hundumaa keessa akka sa caaluutti jabaatee dhaabbata gaarota hundumaa gararraatti ol kaa maaltu
manni waaqayyoo gaarota hundumaa gararraatti ol ka'a. Sabni hundinuus gara isaatti yaa'u. Mina dhaggeeffadhaa asirratti waa dubbadha. ወደ መጨረሻ ዘመን የእግዚአብሔር ቤት በተራሮች ላይ በረቦዴት ቱሉም መኒ waaqayyo irra jiru tulloota hundumaa irratti ol ka'ee mul'ata jechuun gaarota irratti ol baanee kan ijaaru miti. Lafti afurri waaqayyo jiru lafa umni waaqayyo jiru dachaan iyyuu gaaradha. Gaarota irratti ol ba'uu jechuun gara booda jechuun afuraan maal ta'uudha ol ka'uu qabdi waldaan waaqayyo. Gaarota hundumaa irratti ol ba'uu qabdi. Yeroo sana sabni lafarraa gara isheetti yaa'u jedha. Lemin maftee lama aginyet. Sabni lafarraa gara isheetti yaa'u gaafa isheen ol kaatu. Ol ka'i. Ormoonni gara isheetti yaa'u. Yeroo sana jedhama. Itti fufaa dubbisaa kutaama. Yeroo sanatti jedha namni jedhama. Eeboo sattiin wal waraanan jedha. Maarashaa isa lafa qotutti deebisu jedha. Billaa sattiin wal waraanan jedha. Qottoo sattiin muka qeexxaan itti deebisu jedha. Waaqayyo yeroo sanatti meeshaa lolaa meeshaa misoomaatti deebisa. Jallinni hammeenyi biyya lafaa keessaa hin godaana yeroo sana yeroo waldaan waaqayyo gaarota irratti ol baatu. Yeroo waldaan waaqayyo hafuuraan ol kaatu ol kaatu ol kaatu. Urra baba sandara bagaradia. Yeroo waldaan waaqayyo ol kaatu hafuuraan ol kaatu. Hamma ol kaate sana diina kee bittaam. Ni akkas waliin jedha hamma ol kaate sana bittaidhaani. Hamma ol kaate sana ልክ ከፍ ባላችሁ መጠን መግዛታችሁ ከፍ ባላችሁ መጠን ተሰሚነታችሁ ከፍ ባላችሁ መጠን ስራችሁ ከፍ ባላችሁ መጠን ራያችሁ እየሰፋ 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 ይሄዳል። ሆልካውንሞ ነማኛታ ነማጅባ ነማማታ ዱፈሚት ሆልካውን ሁሌ ፊቱን በመፈለግ በመስቀሉ ስራሴን በማዋረድ በመንፈስ መቃጠት በመንፈስ በመቃጠል እሱን በመከተል የክርስቶስን ሕይወት መምሰል መመሙ እርጋ ዮሐንስ አድራንስን ይዱብሰሜ ዋዋዋ እርጋ ዮሐንስ አድራ አፍር ኩዳ ተርባ ሜና ዱከ ዱብሳ ብየለፋ ከነ ኬሰት አኩማ ክርስቶስ ጅራተት ጅራቹ ኬኛን ጉያ ፍርድት ija jabina qabna attamitti jiraate yesus biyya lafaa keetti attamitti jiraate afuuraan gubachaa ol kaa diinaan lolamaa garuu ol kaa waraanamaa garuu ol kaa akka inni jiraatetti jiraachuu keenyaan guyyaa firdiitti ija jabina qabna biyya lafaarra kan jiraattaniif jireenya yesus jiraate jiraannee darbuudhaaf hin kan biraa miti jireenya yesus jireenya yesus Isaayyaas 40:29 kaasi dubbisi beetu sagalee kana hundumti keessanu inni warra dadhabaniif humna hin kenna inni warra dadhabaniif maal kenna humna kenna warra aangoo hin qabneef jabina hin kenna warra aangoo hin qabneef jabina kenna ijoollonni hin dadhabu hin muduku dargaggoonni humna dhabanii hin kufu warri waaqayyoon abdiin eeggatan garuu humni isaanii naareffama akka joobiraa baalleedhaan ol ka'u hin fiigu hin dadhabani hin adeemu garuu mudukan na dhaggeeffadhaa ol ka'umsa fuuraa gaafa dhufu dadhabuun hin jiru ol ka'umsa fuuraa gaafa dhufu ispiidiin qabeessi dhaabu ispiidiin uumamaa kamiyyuu kan si dhaabuu danda'u kamiyyuu hin jiru. Dur yeroon biyya kana jiru daaphoo naqe daaphoo waldaa ishee daaphoo beetel keenya seexana gubaa'ee keessa guuttee jirti ifadheen naanna jalaa iyyuu didde jimaata haareen halkan jimaataa kadhachaa bule atuun kadhadhuu likki saatii 11 gaafa ta'u duddina dhukkubnaanan gadi ciise gaafa ciisuun abjuu arga maalan argaa maasii ciramaa wayittanii garbuu facaasuu dhaqe maal akkan bareeda kun jedhee gaafa garbuu fuudhee facaasutti ka'u warra amma si'anaa dargaggoonni mataa isaanii cabariyaa godhan kana bara sanan jiru isan arge yeroo sana mataa isaanii kun cabariyaa dhaiboo baatu ituusi barbaadnu har'a qobaatti nuu dhuftee caakkaa keenya keessa naan jedhan obboleettiin koo tokko buna naa danfisuu na bira jirti innaan si waraaneem gaafa isaan jedhanii waa ol na bute
holna butee qochoo wayinnatti kaame nan balali'e amma laga lamaatti na ceesisan ituun balali'u dhumarra meedaa bal'aatti gaafan ba'u namoota akka keessan kana caalaa meedaarra guutuun ilaala balali'aan jira namichi tokko makiraafooniidhaan yaa sabaa ililchaa jedhe Waaqayyo warra lafarra fiigan duwwaa miti warra qilleensarra fiigan nuu kaaseeraa jedhe amma akkuma xiyyaara lafa namicha akka jedhutan akkas naannee akka bokkobee dhaqeen qob jedheen bu'e gaafa nachi binin jedhu nan ka'e ribaa amatuun akkas ilaa jedhe balali'uu jedhe mana keessa talsa dhiyoolu taale ka'e isan balali'e sana kajeeleeni meena yaale jedhe gaddee biyee buusa nan jibbee ganama gaafa waldaa dhaqu seexanni isheen kaleessa koorte fincaan buufte gagama gamana olan ka'e gaa ol kayarraa kaasii ajajeera ol ka'uun kuni balali'uudha waan sinitti hima gaafa balali'uu jalqabdanii kiyyoon qabeessin dhaabu hin jiru irran deebi'a kana balali'uu hafuuraa gaafa jalqabdan kiyyoon qabeessin dhaabu hin jiru fakkeenya tokko 17 yoo naa dubbisa dafee warra baalleedhaan ka'an meeshaa kana dhaggeeffadha warra baalleedhaan ka'an qabuudhaaf erga isaan arganii kiyyoo diriirsuun waa'ee hin baasu warra baalleedhaan ka'an dhageesseettaayi warra baalleedhaan ka'an dura kiyyoo diriirsuun waa'ee hin baasu kiyyoo warra lafarra deemuuf kaama malee warra qilleensarra balali'uuf kaamuun hin danda'u larraba seenda laba karadiya eewu kan naga'e kiyyoon eenyuuf kaama warra lafarra deemuuf warra qilleensarra kaaniif garuu kiyyoon kaamuu hin danda'u qabaa biyya lafa harkaa qabaa seexana harkaa qabaa ergamaa bara dhumaa harkaa ba'uu yoo barbaadde har'aa kaasii ol ka'i barrisi maqaa Yesuusiin 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 wow mehola kaajada ayyaati bara dhumaa kana jalaa kiyyoo biyya lafa harkaa ba'uuf waldaa Waaqayyoo ol ka'uutu balali'uutu isheerra jira yoo balaliite malee lubbuu oolchuu hin dandeessu ofiis ooluu hin dandeessu yoo balaliite malee harkaa ba'uu hin dandeessu mul'ata Yohaannis boqonnaa 12 tokkoo kaaftanii yoo dubbiftanii mul'ata dinqisiisaatu Waaqa keessaa mul'atee jedha innis dubartii urjiin 12 mataarra jiruuf biiftuu mataa ishee irratti ba'ee jedha akkasumas inni lammaffaan jawwee gaanfa 10 qabuu fedha mee dubbisachirraa kan hin dogoggorretti wanta guddaa dinqisiisaa tokko Waaqa keessatti argee wanta dinqisiisaa guddaa tokko Waaqa keessatti argee dubartiin biiftuu uffattee ji'a miilla ishee jalatti kaa'attee gonfoo urjoota 12 mataa ishee irra qabdu tokko nan arge isheen ulfa turte ciniinsuun ishee qabee da'uudhaafis dhiphattee in iyyite wanti dinqisiisaa biraa tokkos Waaqa keessaa nan arge inni immoo bineensa akka jawwee guddaa diimaa biluu mataa torba gaanfa 10 mataa isaa irraa 7 qabu tokko nan arge dubartiin kuni waldaa kiristiyaanaati bofti kuni mootota bara dhumaa jala kaanidha የምነሱ ነገስታቶች ናቸው dubartiin kun ulfadha mucaa dhiiraa da'uuf jetti jawween kun immoo mucaa ishee deessu sanaa jalaa fudhachuudhaaf hordofa booddee ciniinsuun gaafa ishee qabu lolli cimnaan Waaqayyo ergamaa Mikaa'eliin erge gargaaree akka inni loluuf Daani'eel 12 bara dhumaa jala lolli waan baay'atuuf ergaa saba koo gargaaru nan kaasa'idha ergamaa Mikaa'eliin nan erga'idha gargaarsaaf dhufe ergamaa Mikaa'el lola kaase
Ammanni bineensa kana wajjin wal lolutti dubartiin kun mucaa deesse. Mucaan sun mirga Waaqayyo baatti ol fuudhame. Sababa dubartiin kun mucaa sana deesseef ishee ajjeesuuf jecha bishaan akka galaanaa baay'atu afaan isaa keessaa gadi naqeedha. Haree akka ishee darbuuf garuu lafti ishee gargaare jedha. Lafti afaan banee bishaanicha maal godhedha? Liqimsa jedha. Waan an dubbachuu barbaadu isa dhumaati. Dhumarreedha. Dubartittii ajjeesuudhaaf gaafa inni itti dhaqu qoochoon joo biraa bitaaf mirgaan maal ta'edha? Kennameef ol kaatee balaliitee akka isheen harkaa baatuuf. የንስር ክንፍ ተገጠመላት። እሼ ጋፈ ደቁ ፍሮታ ሸለሉ ደቅ ጀርስ ዋቀ ወረ ዋቀዮን ሶዳተው ዋንተ ፍሳን ረትስ ምርገን አርገን ዱበርቲን ኩን በለሊቲ አከባቱ ቆቾጆ ብራቱ ከነሜፍ ሐረቆቾን ሲገጠመ መከነመንቱ ቆቾን አፉራ ሲገላ ከነመንቱ ወር በረዱማት ሙለኒ ኩን ፊውቸሪቲዳ ዮሐንስ ወንተ ፉልዱራ ተዋርግ ወርካኒ ወር ቴዎሎጂያኒ ጋፋይ ከንከና isa gaafa Yesuus dhalatedha jedhu bineensicha immoo Heroodositti hiiku miti garuu fiiwuchiriitiidha kun saganaa ta'uudha malee isa darbe miti isa ta'uuf jirudha. Waldaan Waaqayyoo bineensi bara dhumaa kun liqimsuudhaaf ittiin qaba. Mucaan ishee sun ayyaana Waaqayyootiin isheen ulfooftee jirtu. Tsaggaa na'u isa gadachiisuudhaaf bineensaan marfamtee jirti. Harkaa ba'uudhaaf garuu ol ka'utu isheerra jira. Qoochoo ayyaanaa baasuutu isheerra jira. Dibatan qochoo baasuutu isheerra jira. Amantiin qochoo baasuutu isheerra jira. Yoo ol kaate lafarra fiidda miti. Samiirra fiidda. Isa fooniin dubbachaa jira miti. As teessee hafuuraan biyya lafaa to'atta. As teessee hafuuraan biyya lafaa qaqqabda. Gaaf tokko maaltu naa gale beektu? Waan naa galee gammadee halkan ka'ee alkan kakka jedheen kolfe dasee maltaate tisheen immoo loonni mataan dhukkuba deewulu manaati maltaate itti dhufte narratti gufte maal kolfaan jira waan taaneen jedhe amma lubbuun na keessaa bahuttan kolfee maannennaan waatu naa galeen jedhe waatu wanticha yaadaa jiru waatu hin beekin kolfe na kolfisiise waan isaan beeku nan qabadhannaanis qabachuu hin dadhabee waan kolfe maaliifan kolfe beektu maaltu na tole beektu gaasana mootummaan biyya tokko bulchuu aaboo kan inni qabu eessarratti biyya isaarratti የኛ እኮ የሊሚት የለው ገላናማ ገላና ተንደራ መንደራ ለፋት ሀነም ደደባን ኩን አደነታዬ አሜሪካ ኬስ አውሮፓ ኬስ ሰይጣን ገረገልቻ አቲስ አከሱማው ዳንገሰለሉት ላኔ ምትፈየደሙ ደደምነ ትጅራቹ ደደምነ መሌ ኢራዋቅ አብለ ፈራትኑ ከኒ ሃቦ በለሌው ጋፈጀል ቀብ አስተሰ ገላናማ ገላናት አንደራ መንደራ ለፋት Malgot intot waayito achuun sinittima namiti waayito achuun sinittima dhuga baatiidha dhaggeedhan nalala namicha tokkotu humna hafuura hamaadhaan nagada humna hafuura hamaadhaan yeroo dheeraaf gurbaa tokko kassaree jireenya hala ba'e halkanna fakkaatee gooftaan abjuun itti dhaqee birrii wayii kennaaf waldaa dhufe ergaan itti dubbannaan abjuudhaan hin gadda kannaan jettinaan biirootti geesseen birrii 10 kenneef nan eebbise hojii jalqabe. Waggaa tokkotti ka'ee makiinaa meeqa bitee eebbise Waaqayyo. Innaan inni hafuura hamaan hojjetu suni maalumaan akkana kaatee dhoksaa isaa meenatti miidhaan hin barbaadde asittani maa jedheen raajii masarattu naa kadhateennaan yaa calalaqee minor ሰውዬ ነው እንዴ እሱ ያረገኝን ሰውዬ ይነግራለሁ ሄደት ነግሪም አይደለም ጀዳን ዋይ ነገደ ስትኒ ማለጠት ነው ትምቲ ነመቸተዳን ኤትኒ ሞዳን Engadda wayyaadii uffatee balaliyaa dhufee mana koo galee manni ante በሚካኤል hin jedheen jedhe nan lammaffaa dhaqee mana ijoollee koo irra fiigaan buliin halkan waa dhaggeeffadha lammaffaa dhaqee fiigin seefii wayii fidee mormarra na kaawwannaan በሚካኤል jedhe ofirraa xabbaqa bulee laab onyee ወደ እኔ እንዳይመጣ ሁለት ጊዜ ስለታስገባው እጄ ሁለተኛ መጥቶ እንዳስፈራራኝ አነምቸም ቤኩ ነምችን ነምቤኩ አዱኛና ፉራ ገሩ ይሳ ቤክ
Innis addunyaa furaarra balali'a. Addunyaa furaa isaa qabatee jira innis. Anis addunyaa furaa korran jira. Garuu masmar ላይ ተጋጨን. ol ka'uun diina to'achuuf. Ol ka'uun waldaan kiristaanaa ol ka'uun kan barbaachisee fi qilleensa qabatti. Ayyar tiizaalech. Afurri mootii Faaris maal qabee jira? Qilleensa qabaam. Guyyaa 21 kadhannaa Daani'el maal godhe? Hin qabe. Mootii Faaris jechuun ikkoo nama dhaam. Biyyicha kan bulchuudhaam. Garuu qophaa isaa bulcha miti. Maalii wajjin bulcha? Afura hamaa wajjin bulcha. Afurri isaa biyyicha to'atee kadhannaa obbolootaa qaba. Garuu Daani'el afuraan maal ta'eera? Ol ka'eera. Gaaf tokko kadhannaa isaa isa qabe kanarratti lolli gaafa ka'u afurri mootii Faaris qilleensarra maal ta'e? Kufe. Inni biyya kana bitee wallaan soosiin qabe irraa kaasee kufeera dhiiga walichaatiin. Kufeera dhiiga walichaatiin. Kufeera dhiiga walichaatiin. Harka mirgaan fuudha. Kana booda nana jaja raadiyaa nama santoodiyaa lalaba karadiyaa. Renda holabo karadiyaa nama sonda. Galaana amma galaanaatti. Andara amma andara lafaatti. Humni magaalaa kana qabee. Humni dachee kana to'atee. Jilba mantootaa nyaatee. Waldaa Waaqayyoo nyaatee. Laashesseera dhiiga walichaatiin. Laashesseera dhiiga walichaatiin. Laashesseera dhiiga walichaatiin. Laashesseera. 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 Hin hojjetan kana booda. Paaralaayisii godhee dhiiga walichaatiin. Hin hojjetan jedha ayyaati. Gaafa qilleensa qabattu waldaan Waaqayyoo ayyar nasaa ይወጣል. Qilleensi maal ta'a? Bilisa ba'a. Nama yeroo hundumaa qurxummii naa kenna jedhu qurxummii kennuu fi mannaa malanni ittiin qurxummii qabatu barsiisuutu gaariidha. Amma mala isin qurxummii ittiin qabattan isin itti maa jira? Bobeeffachuun kan abbaati gaa. Abbaa bobeeffatadha nama isin bira jiru. Dubartiin tokko abiddan dibattu. Dubartiin tokko abiddan dibattu ganama qiraacii fuute warra manaa abidda qabdu itti hidhatte warra qabu biraa warra abidda bulfatan immoo hin dibatu. Ganama giimii garagalchu. Iyyaasuun akka mukukkula abidda keessaa butamee baay'atedha. Akka maali? Abiddi kee bulu jedhaanii. Dibadhu bulfadhu jedhaanii. Qiraacii baatteen adeemin jedhaanii. Goluma keetii bobaa kana booda jedhaanii. Manuma keetii bobaa jedhaanii. Si keessaa bobaa jedhaanii. Inni dhumaan waa dubbadhee dhaabu bara dhumaa kana jara waldaan kiristaanaa outreach itti ba'uu qabdi. Maalitti? Amma bakkeedhaa barbaaduu miti isa mana keessaa yoo godhariyyannee fixaa jirra bara kana. Mana keessaa godhariyyannee fixaa irra bakkeedhaa barbaaduu miti. Outreachiidhaaf qophaa'utu isheerra jira waldaan Waaqayyoo. Waldaan kiristaanaa waldaa kan taatu yoo lubbuu barbaaddedha. Yoo lubbuun haaraan isheetti dabalamedha. Gadi baatanii dhugaa ba'uu qabdu. Mishinariif nama erguu qabdu. Waldaan waldaa kan jedhamtu yoo lubbuu irratti hojjettedha. Banabsaat laa ስትሰራ ነው. Mee waa tokko isinitti hima. Dhufaatii gooftaa eenyu tariifachiisa? Eenyu tariifachiisa? Nuyi dheedhaame maal goone gadi baanee lallabnee lafa wangeelli hin geenye lubbuu barbaannee እኛ ነው የምናፈጥነው. Phexros lammaffaa 3:9 eewunaa dubbisa. Akka namoonni tokko dubbatanitti gooftichi dhufuudhaaf hin seesneedha. Garuu namoonni hundinuu fayyina biraa gaaniif eegaa jira. Dhufuu kan inni tureef hundinuu fayyaniif eegaa jira. Mena duuka dubbisa. Gooftaan wanta abdachiise raawwachuudhaaf hin seesu. Maal jechuudha hin seesuun? Booddeetti hin deebi'u. Booddeetti hin jedhu. Hin gaabbu. Karaa biraa immoo hin sobu jechuudha. Hin seesu jechuun deebi'ee maalan taa'edha. Isinan fudhadheera mitiiree isa abdachiise sana hin seesu. Maaliif akka jedha beektu? Phexrosuma kana 3:2 yoo dubbiftanii inni gooftaan deebi'ee nan dhufa jedhee meeraree jedhu gaiftoonni bara dhumaa jalatti kaa'aniidha. Meeraree gooftaan keessa nan dhufa jedheera.
biyyi lafaa akkuma uumametti jira wanta araammee irreessa jiraa jedhu. Lafti akka uumametti jira abboonni keenya akkuma duriitti jiru. Uumamni akka duriitti jira min addis nagaraallee himaxaalloo yaalee yeetaallee ilaallu bara dhumaa jala kaaniin. Inni garuu akka namoonni tokko tokko dubbatanitti dhufuudhaaf maal hin ta'u? Inseesu. Mee inseesudha. Itti fufee maal jedha beektu? Namoonni hundinuu jedhame na wajjin. Yaada garaa isaanii akka geeddaratanii malee gar tokkoyyuu akka baduu waan hin barbaanneef obsaan isaaniif jandaa'ira. Gar tokkoon fayyee gar tokkoon akka hin banneef በትዕግስት እየጠበቀ ነው። ይዳናሉ ይመጣሉ ወይ ብሎ እየጠበቀ ነው ጌታ። ከናፍ ዱፋቲ ሳኑ ተሪፈቺሳ ልቡ በርባዱዳን ሚሽነሪቲ በውዳን ወንጌለ በልሱዳን መጻቱን ራሱን ያፋጥናልን። namoonni fayyinaan gooftaa waan dhufuu dhiisuuf hin qabu. Isaaniif eegaa jira. Isaaniif turaayira. Nummoo harka marannee taa'aa jirra. Rafaa jirra. Mugaa jirra. Babal'isuu wangeelaatti hin jirru. Maal hojjechaa jirra? Kaan kaana. Nan kaa'edha. Ergaa Yihudaa lakkoofsa 22 amma 23 dubbifattan warra bidda keessa jiran butaa oolchaa'edha. ብዙዎችን ከእሳት ነጥቁና ታድጓቸው። warra bidda keessa jiran butaa oolchaa. ከእሳት habidda cubbuu keessa habidda du'aa keessa butaa oolchaa mee dubbisi Yihudaa lakkoofsa 22 warra maman gara laafina agarsiisaa warra kaan abidda keessaa butaati oolchaa warra kaan abidda keessaa butaa oolchaa warra kaan immoo uffata isa cubbuu foon isaanii xureesse iyyuu uffata cubbuu isarratti xuraa'e sana iyyuu jibbuudhaan of keessaa sodaachisuudhaan gara laafina agarsiisaa warra kaan abidda keessaa butaa oolchaa maal keessaa abidda keessaa waldaan kiristaanaa harka ishee dheeressuu qabdi. Mishinariitti warra abidda keessaa buttee maal gochuu qabdi? Oolchuu qabdi. Misraachuu labsuu qabdi. Faarsaa 68:11 dubartoonni warri misraachuu himaa turan sun macca guddaa turan jedha. Mee dubbisime Faarsaa 68:11 warri misraachuu himan dubartoonni sun macca guddaa turan. warri dubbii isaa dhageessan dubartoonni warri misraachoo himan sun macca guddaa turan. dubartoonni warri misራቸው himan sun macca guddaa turan. የምስራችን ቃል የሚናገሩ ትልቅ ሰራዊት ናቸው። nama xinnoo miti nama salphaa miti. dubartoonni warri misራቸው himan sun macca guddaa turan. macca waaqayyoo taabaa. Ameen. Ameen. ሰራዊቲ waaqayyoo isa dhugaa taabaa. Daani'el boqonnaa 12 lakkoofsa 3 dubbisi warri ogummaadhaan nama geggeessan akka ifa bantii waaqaa warri namoota baay'ee gara fayyinaatti deebisan akka urjoota bantii waaqaa yeroo hundumaa bara baraan hin calaqqisu warri kam warri baay'ee gara fayyinaatti deebisan bara baraan akka urjoota bantii waaqaa maal ta'u hin calaqqisu. warri ogummaa jireenyi keessan shaayina akka godhu barbaaddan jireenyi keessan bayya akka ibsu yoo barbaaddan ifa sinii ife kana baati ibsa. Mishinariitti bobbaa kaadha badha. harka lamman gara kootti diriirsa. humna dhiiga olichaan ammaa kaasee siniif ankaradha. afuraan ol ka'uun isiniif haa ta'u. ol ka'uun isiniif haa ta'u. ol ka'uun isiniif haa ta'u. dhiiga olichaatiin ameen ameen.